dhibee keenya inni kaan dhukkubsataa jiraachuu isaa iyyuu gaashaan hin beeku. Inni kaan immoo dhukkubsatee akka itti dhukkubsatu wallaalee rakkoo fi dararaa hamaa keessa akka inni jiru wanta wal nama gaafachiisu miti. Saniif an akka nama dhuunfaattii fi hiriyoota waa'een dhibee saba isaanii itti dhagahamu dhukkubsatan qabanirraa yaadotani walitti qabadheerraa kaasee akkasumas maxxansootuma mataa keessaniitii fi yaadotuma isin kennitanirraa kaasee akka cuunfaatti yookiin immoo akka yaada walii galaatti maaltu ta'uudhaa qaba kan jedhu irrattiin dubbadha jechuudha. Hunda dura garuu mootummaan abbaa irree kan saba isaa diinoomfate kan jiraachuu saba isaatii barbaadaa jira hin fakkaanne kan maalla dhibdeedhaanii uummata shoror keessatti jiru haleellaa lafaa fi xiyyaaraa yookiin immoo maqaa ammayyaa xiyyaara nama hin qabne namni keessa hin jirre kan haleellaa lammiilee irratti of eeggannoo malee gabaa fi hospitaalota manneen barnootaa bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandiiwwanii kana barbadeessuu irratti argamanii irratti iddoon fakkeenyaaf guyyaa har'aa itti raawwatamaatii ture godina qeellam wallaggaa gidaamii burii qeellam wallaggaa gidaamii burii wallaggaa keessatti gabaa ayyaana waggaarra yeroo namoonni jiranitti mootummaadhaan yookiin diroonii mootummaan bobbaaseen ajajaa muummicha ministeeraatiin gabaa irratti haleellaan raawwatamee suurawwan boombii samii irraa lafatti gad darbatamanii kan mootummaadhaan mootummaa saba diineffate kanaan darbatamanii hurraaleen isaanii yookiin immoo faffacaatuun boombii sanaa yeroo inni sooshaal miidiyaa irratti deddeebi'aa jiru argitaniitu jedheetiin yaada. Namni hin argine yoo jiraate liinkii tiwiitarii asirra kaa'eerrallee seenee suurawwan sana ilaaluu danda'a. Qabatamaadha jechuudha kan haleellaan raawwatamaatti jiru. Sabni Oromoo diina sirna kanaa godhamee fudhatamee kan ajjechaan hanqatee hidhaan hanqatee duguggaan sanyii kan yakkamaa jedhamee nama yaadamu yookiin immoo qaama hidhataa dorgomaa tahe yookiin morkataa ta'e ajjeesuudhaaf yookiin tarkaanfii seeraa irratti fudhachuudhaaf utuu hin taane lammiilee nagaa akkasumas immoo buusii lammiilee nagaatiin buusii lammiilee hojjettoota gibiraatiin ijaarramee manneen kanneen akka manneen barnootaa barbadeessuu irratti argamu jechuudha. Kana mootummaan badhaadhinaa, kana mootummaan bilchiginnaa, kana hojiin abbootii malaa kan godinaalee Oromiyaa keessatti adda durummaadhaan taasifamaatti jiru. Kana yeroon jedhu Walloos haaluma wal fakkaataa keessatti reeffi namoota baay'ee ajjeefamee kan kaafamullee akka itti kaafamullee dhabee hin argitu. Yaada viidiyoon isaa yeroo baay'ee akka nu dhaqqabeen kan nuti poostiin goonee fi violet godhee karaattiin wal qunnamnu kanallee nu dhabsiisaa laata uggura nurra keessisaa laata jenneetidha. Sodaadhaaf hagas maratu hin taane of eeggannoodhaaf jecha karaa nuti ittiin maxxansinu kan biroon ni jiraatu. Isaan keessaas immoo viidiyoo baay'ee isaa restrictionii kan hin qabne garee chaanaalii telegiraamiiti. Chaanaalii telegiraamii irratti gochawwan badii mootummaan Abiyyi bulchiisni mootummaa Abiyyi kun lammiilee isaa irratti raawwataatti jiran seentanii kan daawwattan ta'uu danda'a. Kan daawwattan akka daawwachuu akka dandeessan isiniif himuun fedha. Sababiin isaas sammuun dhala namaa ni dagataa jedhee mootummaa yaadu yookiin immoo mootii yaadu mootiidhuma yoo jenne malee muummicha ministeeraa jennee ministeeronni biroon dhufanii yaada isaa kennanii inni immoo giddu galeessatti hoogganoodha jechuun daran nama rakkisa. Sababiin isaas fedhii dhuunfaa isaatiitiin biyya geggeessaa jira waan ta'eef iyyuu biyya hunkuraa jira waan ta'eef iyyuu biyya kallattii badii isheen keessaa bahuu hin dandeenyee fi itti gara fuulduraatti rakkisaa ta'utti geessaa jira waan ta'eef iyyuu mootiidhuma yoo jedhametu isa ibsa malee muummicha ministeeraa jechuudhaaf akka filatameera jedhu hin taane uummataan yoo filatame aniif isin yoo irratti hirmaanne fedhiin keessanii fi keenya yoo irratti calaqqisiifamedha. Kun akka mootummaa gonfoo akka bulchiinsa waraanaa abbaa irree
fedhii isaa qofatu biyya bulchaa, fedhii isaa qofatu biyya geggeessaa, inni abjuu gaarii rafee abjuu gaarii abjuuteera taanaan miidiyaaleen keenya hin kolfuu, inni haadha manaa isaatii wajjin wal lolee gadi baheera taanaan immoo Daani'eel Kibrat faan asii nutti boohuu jechuudha. Drooniidhaan hoggaa leellamu kanaan duras jedheetiin hin jira, ammas nan jedha gara fuula duraattis jechuudhaaf wanta duubatti deebi'u miti. Sababiin isaas hamma mootummaan haleellaa xiyyaaraa yookiin droonii hin dhiifnetti yeroo waraana lafoo ta'u humni nama waraanaatti jiru wal ajjeesaatti jiru shakkii qofaan utuu hin taane isa qawwee hidhatee ajjeesuudhaafis ofiis immoo wareegamuudhaaf qophii hunda xumuree jiruttidha kan dhukaafamu. Kan wareegamu inni itti amanees jira waan ta'eef wareegamaaf kan taasifamu jechuudha. Yeroo droonii ta'u garuu yeroo gabaan haleellamtu garuu nuti callifnee akkaataa nutti tasa ilaaluu hin qabnetu jira. Sababiin isaas kan dhumaatti jiru kan ajjeefamaatti jiru lammiilee keenyadha. Lammiilee sanuu immoo bittaa fi gurgurtaarra jiranidha. Lammiilee ofirraa ittisuudhaaf humna hin qabnedha. Shamarran, daa'imman, maanguddoodha. Gabaa yaaduun egaa isinitti ulfaata jedheetiin hin yaadu. Yeroo jibba sadarkaa dhumaarra gahudha kan mootummaan fi xumura isaallee yerootti ariifachiisuu barbaadudha kan mootummaan haleellaa lammiilee nagaa irraan dhaqqabsiisu. Kanaaf ragaan akka isaanitti amma jiran kanadha. Kan biraa mata dureen keenya inni guddaan fi ani yaada dhuunfaa kiyyaa irratti kennu boriftaan illee kan irratti waliin deebinee mari'annu isa isaan marii biyyaalessaa jedhanii fakkeessuudhaaf itti deeman kana. Marii biyyaalessaa barbaachisaadha. Waraanatu jira waan ta'eef iyyuu waraanni kamiyyuu gara dhumaasaa nagaan akka bu'u yoo barbaachise gadi tahamee ilaaf ilaameedhaan qaamolee walitti mufatanii walitti dhukaasaa turan, lubbuu walii balleessaa turan, diinummaadhaaf ajjechaadhaaf wal barbadeessuudhaaf wal barbaadaatti turanii gadi tahanii maaltu kanaaf nu kakaase, maal immoo yoo goone gaariidha, maal gochuu yoo baanne immoo gaariidha, akkamitti irraa of qusannu, akkamiin egeree keenyaa fi kallattii gaarii hakeenyuu jedhanii waraana taasifamaatti jiru, beelaa fi rakkoo biyyattii keessatti adeemsifamaatti jiru kan biyya Itoophiyaa qofa otoo hin taane yeroo marii biyyaalessaa jedhamu akkuma idil addunyaatti iyyuu rakkoon jiru adda baafamee erga beekamee booddee rakkoo sanaaf akkaataatti furmaanni kennamu irrattidha kan mari'atamu jechuudha. Sana jechuun warreen wal fakkaatanii, warreen dhaaba tokko keessa jiraatanii, warreen bulchiisa tokko keessa jiraatanii mari'atanii furmaatatti fakkaatee wantoota kennan kanneen akka waraana labsuu, waraana lammii, waraana duula milinik jedhanii labsanii, duula sabaaf sablammii jedhanii labsanii maqaa barbaadeen yoo itti moggaasan iyyuu maqaan sun hundumtuu moggee furmaata hin kennine waan ta'eef iyyuu furmaatas kennuudhaaf hin jiru waan ta'eef iyyuu waraanatu nu baasaa jedhanii itti deemanii waraana godinaalee Oromiyaa hunda keessatti iddoon isaanitti of amananii of cinaa ilaaluu dandeessu. Magaalaa isaanitti of amananii kaampii waraanaatu hin qabaatin. Humni darbatamaan isaan qaban, humni isaan qaban hundumtuu, basaastonni isaan qaban hundumtuu sa'aatii 24 itti hojjetaa hin jiru. Kun waraana jira jedhamee kan addunyaan beekamtii kennee fi akka isaan dhaabaniif yeroo baay'ee kallattii itti kennaa ture. Waraana saba kaabaa kanadha. Irra jireessa isaa garuu magaalota jirtan, aanaa keessa jirtan, godinaalee keessa jirtan ilaala. Kaampii waraanaa iddoo hin jirre jira. Iddootti gudeeddaan ajjechaa fi biyya qe'ee ofirraa buqqaafamuun hin jirre ni jira. Kan immoo kan labse qaama yaada wal fakkaataa qabu warreen bulchiinsa mootummaa biltsiginnaa fedhii raawwattoota nama dhuunfaa koloneel Abiy yookiin immoo Dooktar Abiy jechuudha. Saniif sun furmaata hin taane waan ta'eef iyyuu qaala'insi jireenyaa biyya keessatti akka malee dabalaa jira waan ta'eef iyyuu baay'inni baqattoota biyyattii keessaa bahanii biyyoota ollaattis ta'e biyyoota birootti godaanaa jiranii lakkoofsaan dachaa tahaa jira waan ta'eef iyyuu isa jiru baasaa isicha hin jirre isicha jireenya biyya alaatti mijeeffatee jiru diyaaspooraa miliyoona hammanaa jedhamee gabaasaaf akka ta'utti doolaara gashuudhaaf akka jedhamutti isa keessa jiru dhibaa isicha alaa jiru ofitti hawwachuudhaafis ta'e waamuudhaan falli jiraatu hin jiru waan ta'eef iyyuu akka isaan itti amma deeman kun hundumtuu rakkoo qaba waan ta'eef qaamni furmaataa kan biraan
sodaatamee mana hidhaa keessa jiru, dhiibamee cunqurfamee maatiin isaa jalaa ajjeefamanii innis lubbuu isaatiifis baqatee mana barumsaa keessatti sammuu gaariidhaan baratee qabxii gaariidhaan eebbifamuu utuu danda'u waan ari'ameef, waan mirgi jiraatee barachuu sammuu isaa fooyyeffachuudhaanii saba isaatiif furmaata rakkoo barbaachuu irraa mulqameef bosona jiran akkasuma beektota hayyoota barootaaf beekumsa qabanii fi muuxannoowwan biyyoota adda addaa irraa argataniini akkasumas rakkoo saba ofii hubatanii miseensota paartii mormitootaas akkasumas immoo tuuta abbootii gadaa keessatti qooda fudhattoota namoota ta'an hidhaa jiran hin hammachiifne taanaan ofii isaaniitii akka fiigan sanatti fiiganii waan buusan dhabanii bu'aan isaan buusan barbadaahuu qabeenya waggoota 20-30 deebi'ee hin dandamachuun hin dandahamne akka duraan qabaataa turanitti qabaachuun hin dandahamne wal dhabdeen sabootaaf sablammoota gidduutti wal mufannaan wal shakkiin godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu keessatti akkasuma godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo keessatti kan saba buqqisaatti jiru, kan saba dararaatti jiru, kan saba beelaaf saaxilaatti jiru lubbuun darbuu namoota baay'eetii fi sababa kan tahaatti jiru qubattoota saba Amaaraa godinaalee Oromiyaa keessa akka qubachiifaman taasifamanii ittiin of eegaa immoo jedhanii akka hidhatanii fi warreen Oromoo haaduu ittiin waa qalatan waa muratan illee akka manaa dhaban taasifamanii warreen kaan immoo ofishaalii eeyyama mootummaatiin yeroo isaan itti hidhachiisanii hidhannoon sun immoo yeroo ammaa kana uummata nagaa Oromoo ittiin ajjeesaa jirantu jira. Kun akka tarsiimootti kan isaan itti dhimma bahaa jiranidha. Hafuudha qaba, dhaabbachuudha qaba. Sana dhaabsisuudhaafis ammas mariin biyyaalessaa hin barbaachisaa, eeyyee hin barbaachisa. Akkamitti barbaachisa? Akka daraartuun faan jedhan sanatti warri jijjiirama kana fidan eessa jiru? Warri nagaa fi tokkummaa biyya kanaa barbaadan, warri jijjiiramaa fi tarkaanfachuu saba isaanii barbaadan eessa jiru? Warreen Oromummaa irratti harka hin kennanne, warreen Oromoo fayyaduudhaa fi rafanii hin bulle, qabsaa'uudhaafis ta'e aarsaa barbaachisaa kaffaluudhaaf immoo dirree irra jiran, warreen utuu dhugaa qabanii dhugaa beekanii qoratanii arganii saba kanaaf furmaata laachuu utuu dandahanii siistamni biyyichaa sirni biyyicha keessatti adeemsifamaatti jiru kun hin hayyaminiif hafee manatti ugguramanii jiran, sodaachifamanii doorsifamanii jiran haala hin hammachiifneeni mariin taasifamu marii biyyaalessaa ituu hin taane marii fafakkeessaa yoon ittiin jedhe naaf ibsa jedheetiin yaada. Maaliif fakkeessu? Akkuma filannoo parsantii 100 mootummaa uummanni filatee maal jedhame kana fakkeessanii itti daddarban akkasuma waraana booddee marii biyyaalessaa gooneetu waraana dhaabsifne. Sana booddee marii sana irratti hirmaachuudhaaf qaamoleen biraa waan hin barbaanne utuu waamicha hin godhin yoo waamicha godhaniyyuu fakkeessaadhaaf miidiyaadhaan akkaataa itti dubbatamuu qabuu fi ulaagaalee barbaachisuun utuu hin taane erga miidiyaadhaan godhanii booddee irratti hin hirmaannee jedhanii foormaalitiidhaa fi fakkeessaadhaaf qofa kan godhanii jechuudha. Garuu eeyyeen mariin hin barbaachisa. Sababii yeroo keekiyyaan filannoo dura utuu rakkoon kun hundi hin mudatin yaada kennaa ture maal jedhaa ture? Lakkii maaloo nu tuffachiisa foon abbaa koo hin ta'u dhiisaa jechaa ture. Tuffatamanii lafa jala gadi badanii mootummoonni addunyaa hunda xireeffatanii saree mana qulqullummaa seente godhanii kan isaan itti tufanii gataniif sababii saba isaa kabajuu dhiisee saba isaa irratti dhukaaseef. Sababii akkaataa seera addunyaatii fi maammata addunyaa hin eegneen waan godheefidha. Eenyu Abiyyi fi buchulloonni isaa kanneen dhugaa hawaasa isaaniitiif qama hin qabne, garaan isaanii kan gooftaa isaanii ta'e, kan egeree isaaniitiif fuulduratti hin ilaalle.
kanadha. Mariin barbaachisaa, sababiin isaas mari'ataan gowwaan qabu. Wanti mari'atanii waa godhan hin xirooftu. Mammaaksa Oromoo yeroo hundumaa mariidhaaf walitti dhufeenya hawaasaa jabeessuudhaaf mammaakamee lafa taa'edha. Hojiirra oolmaadhaafis sadarkaa nama dhuunfaa, sadarkaa obboloota hiriyootanii garee irraa kaasee hanga biyyaatti, hanga guutuu biyyaatti itti fayyadamuu dandeenyu mammaaksuma akkanaa kana yeroo hundaa kan dhaabbata jechuudha. Sadarkaa mootummoota biyya gamtoomaniittis ta'ee sadarkaa bulchiinsa Dooktar Abiy jala jiru kanaafis daran wanti barbaachisaa ta'e marii ture. Marii diduun immoo akkaataa gaaga'ama sadarkaa amma jirru kanarra akka geenyu nu godhe. Mari'achuudhaaf irra deddeebi'amee akkuma jedhamu hunda hammachiisuu amanamummaa irratti kan bu'uureffame, gowwoomsaa irratti tun taane hunda kan hammachiise, fedhii saboota hundaa kan keessatti mari'achiise, hunda dhugaa jedhamu warreen hidhatanii bosona jiran ammallee bosona gara magaalota godinaatii fi magaalota aanolee ooraaliiwwanii fi akkasumas siree fi ittiin paatroolii ittiin mootummaan aadatuu fi ittiin uummata keessa fiiganii ajjeesaa turan booji'anii akkaataa isaaniitti qabatanii saffisni isaanii gara magaalaa Finfinneetti gochaa jiran dabalaa jirutu jira waan ta'eef iyyuu amma xiqqoo bosona jechuuf hin ulfaata. Garuu manni dhiiraa daggala waanuma jedhamuuf mana daggala mana isaanii godhatanii namoota jiranii waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ee jechuudha. Fedhii Oromoota godinaalee miidhaman kanaa, godinaaleen hundumtuu miidhamaniiru, addatti immoo godinaalee addatti miidhaman kanaa fi kana nurraa dhaabaa, kana immoo guutaa. Yoo mootummaadha ofiin jettan mootummaan saba isaa ajjeesaa sarvaayiv godhu hin jiru waan ta'eef iyyuu karaa sirriitti deebi'aa kan jechuutti hin danda'u isaanidha. Obbo Jawaar fa'aa, Obbo Hamzaa, Obbo Baqqalee, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa immoo namoota karaa nagaadhaan qabsaa turan waan ta'aniif iyyuu isinitti himnaan diddanii hima didduun du'an didduu biyya sadarkaa amma jirru kanarraa kan geessanii fi hima diduu keessanii fi anummaa keessanii fi fedhii dhuunfaa keessan qofa fiiguudhaaf waan na ta'eef iyyuu kan asirra geenyeef akkuma duraan siniin jenne sana siniin jenna bakka haqni hin jirre nagaan hin jiru waan ta'eef iyyuu bakka dhugaan hin jirre nagaan hin jiru waan ta'eef iyyuu soba keessaniif dhara keessanii isaa tokko kallattii sirriitti deebi'aa. Kan jechuu danda'an namoota akkasii kana yoo hirmaachise qofaadha. Abbootii gadaa ajjeesaadhaaf itoo hin taane fala gaafachuudhaafis barbaachuun waan gaarii. Sababiin isaas muuxannoo fi qorqalbii hawaasa Oromoo akkasumas waliin jireenya saboota biroodhaa wajjiniin qabaniin gadaan mataa isaatti nagaadha, jaalala kabajaan guutamuudha, wal jala deemuudha. Saayinsii siyaasaa addunyaan kun qorattee hirra hin geenye barootaaf qabaatanii jiraatanii itti fuulduratti deemuudha waan ta'eef iyyuu nufalaa jedhanii gaafachuu. Nufalaa jedhanii gaafachuun durgoo walga'ii irratti kaffalanii suuraa wajjiniin kahanii jaarsoliin biyyaatiif abbootiin gadaa kana jedhanii labsaniiru jedhamee bifa aangoo hin qabnee fi saree ilkaan hin qabne godhanii isaan dhiyeessuudhaan utuu hin taane dhugaadhumatti maal yaaddu? Eeyyeen ni beekna kanaan dura isin ajjeesaa turre, isin hidhaa turre, isin godaansisaa turre yoo dhugaa dubbattani amma garuu garaa keenya irraa isin gaafanna maal yaaddu? Namoota Lubbaaboritti miseensota abbootii gadaa hidhan fa'aa hiikanii jechuudha. Sa'aatii nan itti seene xiqqoo sa'aatii namni riba keessa jirutti natti fakkaata. Mata dureewwan biroo fi yaaduma kana bal'inaan boru qabadhee kanan dhiyaadhuu fi furmaata sabni maal gochuu qaba, dargaggoon maal gochuu qaba, hayyootni akkamittiin yoo deemanii fi mari'atanii fi beekumsa isaanii hojiirra oolchan saba kana fayyaduu danda'u jennee yaada wal jijjiirra jechuudha. Hagasitti weelluu jalqabneen aadaa xumuruu qabna waan ta'eef bara baraanii kan jedhu ta'a jechuudha.
Boorsaati sadii irratti kanan seenu tahaa wantoota mamma kaasne haleellaawwan lammiilee nagaa irratti bu'uuraalee misoomaa hawaasni qabeenya barootaaf horateen qabu irratti raawwataman maqaa marii biyyaalessaatiin bajetni mootummaa qisaasa'uu irraa kan hafee furmaata waaraa saba isaaniitiif kan kennuudhaaf fedhii qabanii fi qaamoleen adda addaa yaadota garaagaraa qaban gara waltajjiitti gara teessootti dhufanii bifa haala mari'ataniin furmaata rakkoo barbaadanitti akkaataatti hirmaachuun danda'amuu fi ani akka dhuunfaatti atii fi hiriyoonni kee fi maatiin kee akka sabaatti immoo akka oromootti maal gochuudha qabna gaaffiiwwan jedhan wal gaafannee kallattiitti waliif keenya ta'a yoo fedha isaa qabaattan ergaa kana namoota biraan naa gahaa galatooma walfaadhaa warri bultan nagaan bula warri waltan nagaan oola abjuun isin hin badin guyyaa milkii isiniif haa ta'u halkan milkii isiniif haa ta'u